Jarrikun ifuma keessaniiti jara sammuu qabne jara sammuu xaafiidha. Abbaa manaatii fi haati manaa wal dhaban maaltu nama biraa galche yoo danda'e araarsuu qaba nam tokko. Amma viidiyoos arkannee daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo sanis isin garsiifna yeroo isa tuman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii channel keenyaa jirre jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti bira qabdu isiniin jenna. Akkuma beekamu ibsaan abbaan channel OTN Tube kanaan dura reebamee ture baay'ee takka garafanii nama eenyummaa isaan beekne halkan irraa sa'aatii 6 sa'aatiin isa akkasitti wansanii naannoo sani kaameraan ni jira. Fakkeenyaaf ammantan namoonni keenya yeroo badii raawwatan kaameraa irraanfatanii ittisan. Kaameraan daandii gubbaadhaa maal godhaa jedhaniiti. Tokkona kana kaameraan hin jiru jedhanii qabanii tuman isa. Kaameraan ammoo ifaa bilisatti nama sana eenyummaa isaa beeksisuu baatullee halkan irraa sa'aatii 6 waan ta'eef kaameraan san viidiyoo san malee ture. Barbaanneeti namoota naannoo sanirraa kaameraa isaan Yamanoota barbaanne irraa arkannee jirra. Viidiyoo sanis arkannee dhugaa dubbachuudhaaf sila namoota san eenyummaa isaa beekne baay'ee takka bareeda ture. Amma viidiyoo arkannee daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo sanis isin garsiifna yeroo isa tuman yaaddoo maaltu sinaqe haadha manaa yaaddootii fi yaaddoo gidduu jedhanii sagaleen ni dhagama. Sagaleen xiqqoo daandii irra waan ta'eef ni iyya. Kanaaf ati mantan akkami sirra si wayyaadha sirra. Amma harka kanatti kishu na dhukkoo malee mataa nama fayyee guyyaa sadii booda akkana ofirraa hin hiika. Bareedaadha. Tokkoffaa mataan si fayyuun waan takka bareedaadha. Maaliif namni mataa kana nama yoo ajjeesuu barbaadde nama xiqqoo mataa si dhawinaan. Maaloo doo baras akkasuma ofirra qabuu baadhee silaan ajjeesanii. Namni sun gara nama meeqatta? Akkana jaa hedduudha yoo sanallee lakkoo inni waan ta'eef ammas kun duubaan dhufee kun duraan dhufee kun gamaa gamaan dhufa waan ta'eef ani kuban qabu ofirraa eegaan jiru sani karaa deemu jira waan ta'eef addan beeknee nama hagana walaakin garuu hedduudha jedhe. Tole gaa daawwattoota hordoftoota keenya akkuma isarraa dhageessan kana afaan Oromoo haasawaa nama afaan Oromoo dubbatu nama sabasaa nama dhiiga isaati namni kuni akkamitti halkanirraa sa'aatii 6 biyya Oromaa keessattuu sa'aatii 6 kan dhufanii isa karaa deemu miskiina kana qabanii tuman. Wanni isin hojjetaa jirtan sirrii miti if duuba deebi'aatii if laala. Oromoon Oromoo ajjeesuun rakkoon nurraan ga'e malee bal'ootti nun baaf. Dhugaa dubbachuudhaaf silaa anaa miti abbaa dubbii anatti dhufuu qaban malee ibsaa tumuun qaban karatti. Daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo isa eega isa tumanii geessan booda araba tokkotu dhufee isa fuudhe. Viidiyoo sun akkasii ibsatti keessatti. Araba tokkootiitu irraa ari'ee arabaatu fuudhee akkasitti isa fuudhee gara manaa galchee jechuudha. Akkamitti afaan tokko dubbachaa saba tokko himachaa waan akkanaa kana walitti hojjetu sirrii miti wanni kuni. Abbaa manaatii fi haati manaa wal dhaban maaltu nama biraa galche yoo danda'e araarsuu qaba nam tokko yoo dadhabe hoo dhiisee keessaa bu'u. Maaliif namatu maaltu fiti? Nakko wallahi rakkoodha. Ammatti waan balleessite hin qabdu. Si bira dhaabbannaa si qarqaarraa jette garuma feetiin. Akkasuma waan baay'ee jenneen. Ulee rukuttaa maaltu fide? Beene almuhimati dhiyoo kanallee viidiyoo gadhiiseen ture. Sagalee jijjiiratanii WhatsApp natti erganii. Viidiyoo sani sagaleen hedduu qulqulluu miti. Akkas beeletitti ergan. Akkan hin beeknetti natti erganii lakkoofsa sanillee barbaadee hatta mootummaatti illee beeksiseen jira beektaa. Lakkoofsanis argee. Lakkoofsan eeggatan maal ani akkasina doorsise sun lakkoofsa fuudhee yooniin gara mootummaa geessee mootummaa loogishinii keessa galchitu. Bade. Lakkoofsa hin cabsanii. Gatame. Akkasitti garsiisee lakkoofsanillee garsiisee waan jedhu yoo lookeeshinaan yoo ilaalan. Lakkoofsi jiru akkuma ati jette. Dalaguu akkasitti sagaleen sunillee hunoo natti ergan jedheetiin gadhiiseen ture viidiyoo wayiiti. Jarri sun hattullee. Amma jarri sana isii ani suuta keessaan seeneetiin isii gaafadhee amman tana jidduu tan beektee las jettee na wajjin haasofti. Jara kana siituutu ibsatti erge sii natti erge jetti suuta jedhee gaafadhe. Takkallee hunaan jette.
Kuban qabet. Yoo akkat. Innaa maaltu garamiin natti dhufuu danda'a? Duraan akka gartee ani waan hin shakke isiin caatii fa'aa bittee fi qaamaanii quufanii mirqaananii akka isaan gartee natti fi sitti akka isaan dhufan isii godheense. Isiin ammoo ni waakkatte an akkamitti abbaa ilmaan kiyyatti diina bitaa yoon dandeeffamaa fi ijoollee xiyyaa keessatti deebadha malee takkaa ijoollee xiyyaa si jalaa bachiifadhee biyya galfadha malee waan akkanaa kan akkamittiin hojjedhaa jettee namaanillee. Ajaa'ib. Jarri sun ammoo. Tayyib animee amma badiin qabu ammas yeroo sanillee wanni naan jedhan beektan. Yaaddu bira maal gootaa maaltu singee. Xawalwaalle jara xawalwaalle jedhu sun. Maaltu singee ati nutti dhaadettaa. Ani wanni dhaadette sin jiru immoo. Yoo yaaddoon gaa ilmaan wajjin rakkachuun yaaddoo jechuun obboleessa keenya nama wajjin yaannee dhuyne ree hamtuun dubbanne waan qabnu wal gargaarraa mooroorroo sirratti deemu inus nu jennee jedheetuma dubbadhe malee waan biraan dubbanne nama itti dhaadadhe sin qabu garuu jarri yeroo sanitti gaa yaaddoo bira maal goota ati immoo maal waan taatan manguddummaa wanni jarri sun oftummaa biyyummaadha. Na dhibee amma isaan sani isiidhaan jarri sun naannoo ta'uu nafu ammoo isiin ijoollee tanaan kakatti anaa miti jette. Akkasii beektaa. Mee ono akkuma aadaa seennetti viidiyoo seenillee isiniif hinna jennee dubbannee turre hordoftoota keenya. Viidiyoo illee finne. Kunooti viidiyoon akkana jetti. Viidiyoon ni gartanii kanaafuu nuti dubbiin tuni namni gareen hedduun nama kun ni sobdanii yookaan piraankiin gootanii. Sunillee daawwattoonni keenya rakkoon qabu maaliif namni kun piraankiin hojjetta nurratti hojjetu jirta malee dhugaa miti jenna. Isaaniifillee akkasuma adii rakkoon hin jiru. Keessa gadi bu'anii ilaalan booda wanni kun akka dhugaatti erga baran booda. Arganii namni amanillee amma baay'inaanii. Amma wanni jedhaa jireenyoo keessanuu naa bilbilaniitu jara sanii hatta bilbila isaan WhatsApp isii ergan saniin seeratti geessi naa himi. Keessa naa bilbilanii kun immoo kabarreessisin jira. Tun akkasiiti. Namni kun beektaa yoo waa dalagu waan namarra hin geenye immoo narra geeyyettee ofitti farrisullee gaarii miti. Sirrii miti wanni akkasii sirrii miti. Daawwattoota hordoftoota keenya amma jara san silaatti quba ifaan jiraate jara san sagalee illee qabu nun deessu sagalee illee akka waan jijjiiratanii ni wacanii ifaan silaa jiraate quba jara san akkanumatti hanqabu waararrii takka garte. Agarta amma kana qubni kun. Beekama gurraacha. Akkanuma silaa agarte. Fuuldurata waan ta'eef. Silaa jara san jala deemneeti irraa akka dalee nuta. Ammoo jarri kun ifuma keessaniiti jara sammuu qabne jara sammuu xaafiidha. If duuba deebii maaliin hojjedhee jedhi guyyaa sana ibsaa akkana tumtan kana dhaqaatii dhiifama gaafadhaa sila. Namni tokko yoo dhiira ifiin jee tumsa fudhatee namatti hin deemu. Ifiifsi yoo amma daarektii si tumuu yoo barbaade nam tokko shaksiin nam tokko ta'ee yoo si dhufe. Walla agarsiifta. Walla nama dhumaa haa ta'u nama lamaa nama haa ta'u. Isa iyyuu qaanawanii gara nama jaati deebi'anii dukkana keessa dhufanii nama tuman. Ammoo isaan kaameeraa sanuu quban qaban. Kaameeraa jiraa quban qaban bakka dukkanaa jedhamu si dhaban. San quban qaban ture. Takka sii beektaa laalee dubbii takka waan isin jechuu barbaade eenyudhaanii eenyumaan hun taa'u dhugaa ofeete. Ani har'allee yoo ta'e hanga jara kana baasutti kan hin deebi'u taa'u miti dhugaatti. Bilbila naa bilbilaniiti bilbila haa dhageessisu baadhu malee yeroo isaan reekarri irra hin keenye bilbila naa bilbilaniiti akkamiin mufaajaan si goone sitti tolee. Bara akkasiin eenyumaa warra
Akkana moo waasii kanne? Akkana moo waasii kanne? Faajaan dhokatanii warruma keessa deemanii dhokatanii nama dha'uudha. Asbaatii dubbadhaa akka namatti yoo immoo dhugaatti haala gandummaatii yoo kadeemtanis ta'e ani immoo gandummaa kanallee hin fedhus nama gandummaan deemuu hin jibbaan dhugaatti of eegan. Maaliif namni naa tokko Oromoon Oromoodha. Nuti obboleeyyanii. Kutaallee walitti hin duullu akka kutattillee hin oofnu kanallee oofus hin fedhu jechuullee hin barbaadu. Walaakin immoo laata yoo tasa viidiyoo kana argitan ta'e akka dhiiratti as baate koottati dubbadha. Yoo sababa hin barbaadin ati mana yaaddoo fi yaadduu wal dhabuun kuni aadii jira. Alaraa fi ilkeen walitti ni bu'a. Araaramuunis jira. Maaliif amma isaanuma gartee isii jala akkanatti goblaatti godhee akkanatti jala deemee akka dhuuf kanaa'u isiin dhiiftee galuu dandeessi. Waa isaan yoo san jarri kun akkam ta'a? Dirreetti hafan. Dirreetti hafan jechuudha. Dirreetti hafan. Waan akka faayidaan qabu jechuudha. Namallee diina ofitti baay'isuun gaarii miti. Diina ofitti baay'isuun gaarii miti. Dhimmootu as biyya tana keessa waliin jirra. Dhugaatti akkuma tasaatti yoo irra deebinee tumna jettanii tasaafaa kan dhuftan ta'e inshaallah immoo wal arguun mala. Ana mallee isin sodaadhee manatti hin galu akkuma isin dhiigni nama eeggadu dhiigni namaa tokko waan tokkoon ala yoo nama dhiiga namaa lafa buufte abadan nima qabu dhiigni namaa sun abadan numa baha malee achumaan lukkaamu. Nima qabamtaa anaanis ta'uu baattu mungkin nama biraatti faa taffisanii keessattuu amma Oromoo yoo ajjeese faa Oromoo yoo dhiise dhukachuu hin danda'u. Nafxanyaan ammaan tana Oromoo yoo dhiise bahuu danda'a nafxanyaan. Oromoo yoo dhiise bahuu hin danda'u. Maaliif? Obboleessaa namni kun irbuu gara meeqaan irbuu ifi galchi ganda ifitti. Hiddi odaa kana hidda odaa gamaatii jedhan. Oromoon nuti walitti obboleeyyanii dhiiga foonii afaan tokko haasawina islaamummaas waliin qabna. Ka islaaman ta'in illee mootu Oromummaatu waliin nu fida. Ilmaan abbaa tokkootiin nuti kanaafuu yoo dhugaatti nama sammuu yaadu taate as baa dubbaddaati rakkina keessanii madda. Dubbaddaati dubbii kana isinirra xumurra. Anamma laal nama tokko nama keessaan aarii na qabu niin beeka beektan. Niin harka yeroo baay'eedha. Beekaatiin dubbisee salaam jeedii kee biraa kutan. Mee maaltu isa galche mee maal natti aarne? Nama dhiba maaliif akka ta'e anaa beekaati mana ijoollee irra dhiftee bira deemte. Wana nama galchanii jira. Rakkoodha. Ka aarii kana keessa nan dubbisnee jira. Jara sana immoo jara sana ni shakka garuu immoo shakkiidhaan nama deemuun kun sirrii miti. Dhiigni kiyya lafatti bu'ee immoo hin hafu. Dhiigni immoo lafatti dhiigni bu'ee tokko lafatti hin hafu. Maaliif yoo ati dhiifte illee rabbiin hiyyeessa isaa ni gargaara. Amma viidiyoo harkanne jara sanillee hanqa jala deemnee baafnu irraan hafu. Nu eeggadhaa isin nu hordofaa. Akkasitti hordoftoota keenya gaa kunooti amma alhamdulillah anillee hin fayyee. Rabbi galanni isaa ga'u guyyaa sadii booda ofirraa inni hiika harki kunillee amma kun akkana ni dalaga mataallee numa mataan fayyee alhamdulillahi akkasitti yoo rabbi jedhee amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.